Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Mukhaalid jirtu baga jiraatanii chaanala kana saabskiraayib godhaa laayik godhaa isiniin jedha qaqqaaliiwwan. Asumaan obboleettii teennaa ayaat arsii asallaatan jettu jechuudha. Maali sababni isiin itti qabamte? Sababni arabdittiin ji'a sadii keessatti darbite ofirraa waan jedhu isiniif ibsuufi. Obboleettiin teenya sun jechuudha gizee isin biyya jirtullee argitanii jirtan jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf subhaanallah obboleettiin teenya tuni waan zarii zarxaa qabduun fakkaattu jechuudha yoo akka godhattu jechuudha. Maaliif hooma fedhellee yoo ta'e ilmoon nama muslimaa irraa dhalatte takka hayaa qabdi jechuudha. Al-hayaa'u shu'batun minal iimaanii jedha kitaabni rabbi. Dhugaa dubbachuudhaaf hayaa jechuun qaanfiin damee imaanaa irraa isa tokko jechuudha. Kanaaf akkamitti obboleettiin teenya tun akkatti bakka subhaanallah hedduu tokko namatti wanni jedhaa dhugaa rabbii nama ajaa'iba. Mee obboleettii teenya tana xiqqoo irraa ilaallee walitti dachaana. Kunoo mee obboleettii teenya tana ani irraa gadhoyse jechuudha nama qaanfachiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf akkana godhatti jechuudha obboleettiin teenya. Maaliif ija abbaa duratti ija namni kun abbaa qabaa obboleeyyan abbaattu jira. Akkasuma ammallee akaakayyuu jira. Zarii yoo akaakayyuullee jiraachuu baatte zarii akaakayyuutu jira. Gara haadhatiin zaritu jira. Namni kun hayaa uummata takkaa fi imaana takka of keessaa hin qabu jechuudha. Zariin nama kuni dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maaliifuu amma gariin namaa maal jedha abbatu ergate haadhatu ergate no osoo intalti hayaa'an guddatte intalti lolaniini qaanfidhaan guddatte abadan akkanan godhattu. Akkanumatti saalfatti jechuudha bakka warri keenya yoo akkatti na argee bakka maannaan jedha. Waan jedhu ni saalfata namni hayaa'an guddate jechuudha. Kanaaf osoo isiin akkana godhattu mana ambaa keessatti barsanu sanuu mana ambaa mana arabaa keessatti namni eessaa jaalata akkana godhatu mana isaanii keessatti ganama galgala akkatti dhiichisu uummanni kaameraa mana keessatti rakkabatee qaba. Kaameraan garaagarana jira. Waan ati godhattu silaalti waan ati hojjettu mara. Kanaafuu namni shamarran keenya kaayyoo ofillee dagatanii waan biyyaa baaniif dagatanii namarraa wallaahi ka rabbii guddaa haa taa'u bar namni namumarraa yoo ni saalfataa bar ka rabbii hoo maal hayyaa. Kanaaf waan haasofturraa waan dubbatturraa waan godhatturraa obboleettiin teenya tuni rabbii si haa qajeelchu. Dhugaa rabbi si haa qajeelchu. Ani akkuma gorsaatitti jechuudha. Obboleeyyan tiyya wallaahi biyyarraa baatanii haadha abbaa keessan biraa deemtan. Erga deemtanii mataa gadi qabadhaati. Dalagadhaa waa walitti qabadhaati gara biyya keessanii gala. Wallaahi hin barbaachisu nuun fayyadu kaayyoof karoora kenna malee kunoo uummanni akkatti darbee achitti nama deebisa. As deebi'uun birriidha. Wanti hundi garri deemanii fi bakki deeman marti birriidha jechuudha. Kanaafuu wallaahi laziim yoo qalbii qabaattan dalagadhaati. Mataa qaqqabadhaa. Namuu akka ishii kana bar namuu tokko kanarratti feestara ofirra kaahee bashannanuuf zannaxuu dhima fedha jechuudha. Garuu namni qaanfachuu fi sodaa rabbiitu garii isaanii mataa isaanii gadi qabe jechuudha. Namni ayaatii tana bareedumsalleen dhaabbilleen deemsalleen miliyeena caala bareedu jira jechuudha. Isii caala waa hundaanuu bareedu. Maaliif mataa qaqqabatee taa'ee namni sodaa rabbiitii fi qaanfii kaayyootu mataa isaa gadi qabe jechuudha.
Viidiyoon kuni kanumatti namni kukkutee olii gadi oofa. Ati hooma fedhellee yoo ta'e kan kee ofii gadhiifte kaaftullee kan namni achirraa gadi buusee achirraa si waraabee bakka maratti sheerii godhu ilaa yoomal qiyaamaa akkanumatti asirra taa'a jechuudha. Kanaafuu maal wayyare mataa gadi qabatanii dubbatan keeyirii dubbatu yookaan akkatti akka nama maraatee godhatu mee amma wallaahi laziim namni amma akkana godhatu mee subhaanallah akkas inshaallah waa hundaafuu rabbiin nu haa laafisu obboleettii teennallee rabbiin mana hidhaa san keessaa nu haa baasu sababni namittiin darbiteef sababni namittiin biyyatti galchiteef sababuma isiin bakka maratti bakka geette maratti viidiyooma kana zannaxuufi jechuudha. Maaliifuu arabni dalagaan isaanii toluu barbaadan mallaqa kafalan waan ta'eef dalagaan isaanii qulqullaa'uu barbaadan. Namni immoo suusii tokkokkii qabu dalagaa hin qulqulleessu. Dalagaa hin dalagu. Ol kaanan suusii tokkokkiiti. Gatteennan suusii tokkokkiiti. Bitaa deemnan suusii tokkokkiiti. Bootaa iddoo addaa wayii achi seennan suusii tokkokkiiti. Dhimma waraaba. Kaameraa of jalaan deema. Mee mana arabaa akkamitti tolchare? Akkamitti nazzafaree mana arabaa? Mana arabaa akkamitti nazzafa haala kanaan jechuudha. Hin danda'amu. Waa lama wal bira namaan mijjatu. Yookaan idduma ciisanitti osoo namni nama sooru jiraate achumatti bakka ol ka'anis gad ta'anis dhaabatanis viidiyooma waraaban malee mana namaa dhaqanii xalabamanii biyyarraa fidamanii mallaqni kafalamee fi akkana godhataa mana abbaa ofiiti miti. Kun beekuun irratti dirqama. Kanaaf obboleettii teennaa waa hundaaf obboleettii teenna karatti rabbi si haa deebisu nagahaan rabbi si haa galchu yoo baasulleen bahulleen isii danda'ame rabbi nagaan haa baasu. Kanaafuu hordoftoonni kuma meeqaan ati qabdu takkallee siin godhu jechuudha. Tokkokkiin sun doolkillee siin kafalu jechuudha. Bilaashumatti kaayyotee balleessitee qaanfii fixattee wallaahi namni qaanfiin ala bahee bilaashatti mallaqa achii giddi naqee dhufellee lafatti balleessee akka hin taane tahee namummaa keessaa bahee wallaahi hin fayyadu kun hin fayyadu obboleeyyanti. Waa takkallee hin fayyadu kun. Kanaafuu namni adabachuun barbaachisaadha gara namaatillee gara rabbiitillee jechuudha. Adabumatu barbaachisa. Adabumatu bareeda dubartirraa. Dubartirraa adabumatu bareeda. Kanaaf akka hin taane taatanii tokkokkiin jawwaala irratti gabboofattaniituma namuu achuma bahee yoo akkuma arge wanni ka jedhu taate hundi keessanuu faanuma ayaatii biyyumatti sirrartii warri amma dhuftan of eeggadha. Warri duraan dhuftan jechuudha. Isinuu warra aqlii qabu nama aqliin galtee fi dhugaa dubbachuudhaaf warri amma akkatti abaasee daangaa gara galchee daangaa rabbii dabreetiin waan arge godhatee ayaataa fi qaanfii dhabe hunda osoo hin taane jechuudha. Irra caalaan isaanii warra amma dhufaa jiru jechuudha. Warra amma dhufaa jiru. Faaxeedhaan duraan as keessa turanii dalagataa jiran hundi isaanii akka gaariitti nagahaan dalagatanii ka dacha'e illee nagahaan biyya ofiitti dacha'ee ka biyya ofiitti hin dacha'in illee nagaan taa'ee dalagataa jira jechuudha. Dhugaa rabbii yoo dubbanne. Kanaafuu faaxeedhaan amma samuunii kana dhufaa jirtan. Tokkokkiin jawwaal irratti gasiin bu'eef taachirratti nyaattu. Taachirratti viidiyoo keessa deemaa mana arabaan hazzabtu. Taachirratti akka tokko godhattu. Taachirratti surree dirattee achirratti of laaltu. Taachirratti suuraa of kaasuuf of darartu. Waa meeqa rabbi nu agarsiise jechuudha. Kuni ma'aruufaa ta'a faaxeedhaan amma biyyarraa yaate jechuudha. Hin beeksisan isaanu. Hin beeksisan akkaataan suuraa isaan itti ka'an hin beeksisan jechuudha. Warri duraanii kun warra mooddiin galeef jechuudha. Warri duraan as keessa jiru warra mooddiin galeef mooddii isaaniitiin tarkaanfatan jechuudha. Deeman irraa bareeda dubbatan irraa bareeda. Allah warri duraan as keessa jirtan tahiyyaa lakum. Akkasii kanaafuu hundi keessanuu
of eeguu qabdan isiniin jedha. Isinirratti dhiyeessee saabskiraabii godhaa chaanaala kanamee isiniin jedha obboleeyyan xiyya. Inshaallah ayatillee rabbiin isii haa baasu du'aa hima goonaa fi rabbi si haa qajeelchu qajeelchuun mala.